kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Egaa dhammootu qophii keenya xiyyoo artiistootatiin isiniif dhiyaanneerra. Namoonni chaanaalii keenya milkoo Oromoo harka fuune jirraa jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota keenya kan milkoo show nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isin haa qaqqabanne gaarrammootu qabannee kan isiniif dhiyeessinu dargaggoota sadii weellistoota gameeyyii egaa qabsoo Oromoo keessatti barootaaf shoora guddaa taphatanii arrammootu olaantummaan sirna abbaa irree gad isaan deebisee mana hidhaatitti rakkachaa jiranirra waan xiqqoo tokko isiniif kaasuun barbaada. Egaa weellistoonni gameeyyiin ilmaan Oromoo qaqqaaliin afaan Oromootiin egaa sagalee ilmaan Oromoo ta'anii du'aatiin ilmaan Oromoo akka addunyaatti rifaatuu guddaa uume addunyaaf ifoomu godhan keessa isaan kunis isaan tokkodha. Gaafan kana jedhu aartiin egaa gaachana qabsoo Oromooti. Aartiin benziila, aartiin gaaddisa qabsooti, aartiin bu'uuressituu qabsooti jechuun ni danda'ama. Sabni tokko aartii keessatti of ilaallee baay'ee qaba. Keessumattuu mootuu karaa qabsootiin dadammaqiinsi ilmaan Oromoo bakkeewwan adda addaarraa walitti dhufanii jechoota akka tokkummaa jedhuun sirbaan laphee haleellatanii ka'anii mootuu of abdachuudhaan onnee ofitti toran sirbaan benziila ittiin dhuganii dadammaqaniiti. Egaa kun immootu qabsoo Oromoo keessatti shoora gadaanaa osoo hin taane shoora leencaa qaba jechuun ni danda'ama. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo kabajamu. Egaa akkuma beekamu ji'oota afuriin dura kan ture gaddii fi laphiin keenya cabee dhaggaadhaatti immootu imimmaan ofne dacheen dhiiga qooruu dhiiste bishaan lagatte. Oromiyaa irratti wanti ta'e ji'oota afur dura egaa weellisaa beekamaa fi gameessa artiist Hacaaluu Hundeessaa boonsaa tasaan miliqiidhaan lubbuusaa diinni galaafate. Nutis immoo marartoo sanaan adoonnee hangaadhaatti immootu ofi jibbaata keenya garaa raafamne ijaan imimmaan roobsaa qabsoo kanatti ciccinee of argaa jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu egaa Hacaaluun Hundeessaa ajjeefamee akka maletti nurraa rukutamee lubbuu dhabeen booda hidhamtoonni siyaasaa gurguddoon gameeyyoonni haal duree biyya Itoophiyaa sana kaa'an yookaan immoo tarreessuu danda'an har'ammootu ofii isaaniitiifuu rakkoo du'aa fi hiraaraa cimaa keessa jiru. Har'ammootu waa baay'ees dubbachuun barbaadu. Isiniyyuu waan kana beektu hin hubattus jedheetiniin amanam. Egaa maarriyaarra kan jechuu barbaadu gameeyyoonni weellistoonni keenya qaxaleen dhaloota qube. Egaa qabsoo Oromoo keessatti baddaa gammoojjii Eertiraatirraa kaasee hamma lubbuu fi qaalii kaffalutti humna qaban osoo hin qusatin har'a eeganis jiru. Isaan keessaa ammootu weellisaa Michuu Seenaa, Jafar Yuusufii fi Jaalataa Lammii isaan tokko. Egaa isaan kun eessa jiru? Eessatti mootuu sagalee isaanii dhabne kan jedhu wal naman gaafachiisu. Mootummaan abbaa irree egaa weellistoota kan sagalee qaqqabuudhaan sagalee uummataa taatanii qofaan har'a mootu hiraarfamaa kan jirani. Mee weellisaa Michuu Seenaa maal keessa jira kan jedhu hiriyoonni isaa guyyaa tokkoon dura jechuunis kaleessa galgala ergaa karaan booksitiin nuuf erganiin akkas jedhu. Egaa weellisaa Michuu Seenaa akkuma beekamu weellisaan kun weellisaa qofa osoo hin taane qabsaa mirga Oromooti. Odeeffannoo Michuu Seenaatiin wal qabateen sitti himuu barbaada kan jedhu waa'ellii fi jaallisaa egaa weellisaan fakkaattisaa tokko akkas jechuun marartoo isaa nuuf qoode. Guyyaa har'aa kana maatii Michuu Seenaa kan taate obboleettiin isaa aadde Miskii Yuusuf intala isii Seenaa jedhamtu waliin Michuu Seenaa gaafachuudhaaf nyaata fi uffata qabanii dirree dawaa irraa guraawaa deemanii turan. Yeroo ammaa kana aadde Miskii Yuusufii fi intalli isii Seenaa jedhamtu poolisoonni mana hidhatti galchanii rakkisaa jiru. Kana jechuun Michuun waan nyaatu dhabee akka mana hidhaa keessatti duuf waan godhamaa jiru. Egaa jaalli fi waa'illi kun maqaa koo nageenya kootiif na duraan dha'een jechuun egaa marartoo fi dhukkubbiin Michuu Seenaatiif inni qabu haala akkasiitiif nuuf himame. Egaa Michuu Seenaa eessa jira
eessatti akkas rakkataa jira warra jettaniif immootu egaa deebii keessan laachuudhaaf huno anilleen waan tarreeffadhe qaba ammas nu faana turaan affeerraa kooti. Michuu Seenaa weellisaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo waggaa lamaan dura gara biyyatti galan keessa nama tokko. Guyyaa gaafa kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa galma tokkummaa Rift Valley keessatti eebbifame sirba inni waltajjiirratti sirbeen jaaman mana sana keessa jiru kan imimmaan hin buusne hin turre. Nama maraatuu irqinfatee danutuu imimmaan buuse. Namni kun sabboonummaa fi gootummaan waraanaa qabatamaan agarsiisen cinatti dandeettiin walaloo barreessuu fi yaadalleessuu ajaa'iba qaba. Umrii isaa daa'imummaatti hangaarratti nama ogummaa fi Oromoof jiraateedha. Erga gara Oromiyaatti deebi'ees jiraataa magaalaa Finfinnee ta'ee hojii aartii dhuunfatti bobba'ee nama jiraachaa jirudha. Innis akkuma gameeyyiiwwan keenya akkuma hayyoota keenya biyyi nagaadha jedhe gara biyyatti dhufe. Waggoota boodas guyyaarraa tika mootummaatiin qabame mana hidhaa seensifame jechuun hiriyoonnis isaa dubbatanii jiru. Michuu Seenaa dabalatee waa'ee isaa kan inni waliin hawwisoo wobozoonii kibbaa keessa ture artistii Jaalataa Lammii erga hidhamee murtii malee mana hidhaa godina Jimmatti dararamuu eegalee waggaa ta'uuf deema. Michuu fi Jaalataaf silaa hidhaa odoo hin taane badhaasa kabajaatu malaaf ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota keenya yeroo ammaa kana Michuu Seenaa artistiin gameessi kun yookaan immoo maqaan masoo Michuu Seenaa maqaa qabsooti. Maqaan isaa immoo Saaladdiin jedhama. Egaa bifuma wal fakkaatuun weellisaa jaalatamaa fi ji'oota sadiif erga hidhamee booda onkololeessaa afur bara 2020 mana murtii waliigala godina Jimmatti dhiyaate tokkoon ilaalla. Innis immoo Jaalataa Lammiiti. Jaalataa Lammii egaa kan dhalate godina Jimmatti. Egaa sirba weellisulleen baay'ee beekamaadha. Egaa Jaalataa Lammii gara gammoojjii Eertiraatti adeeme qabsoo Oromoo kan tinnisuuf yookaan immoo milkeessuudhaaf ifaajjii fi tarreeffamni qabsoo lubbuu fi wareeganii Oromoo yookaan dhalisaa bilisa baasuus qooda fudhatee jira. Weellisaa Jaalataa Lammii jijjiirama biyya keessatti mul'ate sababeeffachuudhaan yeroo dhaabni ABO gara Oromiyaatti deebi'e qabsaa'ota galan keessa nama tokko ture. Weellisaan kun weelluuwwan qabsoo fi gadaa gurmuu hawwisoo oboo waliin akkasumas immoo qeenxetti kan hojjete yoo ta'u erga Oromiyaatti deebi'e weelluu aadaa Oromoo Jimmaa tokko hojjete akka ture maatiin isaa nuuf himanii jiru. Ji'oota sadi dura adoolessa keessa poolisiin humna addaa Oromiyaatiin qabame waajjira poolisii magaalaa Jimmatti hidhamee kan ture. Amma kanas himannaa fi qorannaa tokko malee achi tursiifamaa ture jechuun kan himan maatiinsaa Jaalataan erga gara biyyatti deebi'ee waggaa lamaaf hirmaannaa siyaasaa ho'aa malee Jimma keessa jiraachaa turuusaa himanii guyyaa kaleessa mana murtiitti dhiyaachuus yookaan immoo gaafa Oktoobarii 4 bara 2020 mana murtiitti dhiyaachuusaa dubbatu. Abbaan alangaa godinichaa galmee jaarraa Jaabir jedhamu jalatti Jaalataa dabalatee namoota 28 irratti himata banuun ragaa dhageeffachiisuuf gaafatamus ragooliin hundi waan inni dhiyaataniif manni murtii waliigala Oromiyaa lixa godina Jimmaa ragaalee hafan dhaggeeffachuuf beellama haaraa qabatee weellisaa Yamashotiin talabaalu leessa naajabsi gaafe kissa kaleessa. Gara weellisaa Jafar Yuusufittiin isin dabarsa isinis ammas turtiin keessan nafaan haa ta'u.
tarree yookaan immootu gitaa fi qabsoo kanatti dhamaatii guddaa qabudha. Weellisaa Jafar Yuusuf egaa akkuma hedduun keenya beek yeroo jalqabaatiif gara Adaamatti hidhamee turuun isaanii yaadatama. Har'a immootu egaa hidhaan immootu faanis jijjiirtee gara jiddugala Oromiyaatti ol jijjiiree mootummaan abbaa irree mankaraarsaa kan jirudha. Weellisaa Jafar Yuusuf egaa weellisaa qofaa miti haa ta'uyyuu garuu weellee fi akkasumas immoo hojii aartii keessatti wantoota ajaa'ibsiisoo fi akkasumas immoo Oromoo fakkeenyummaa gaarii akkasumas immootu Oromoo ibsan baay'ee dalagee jira. Weellurraa kaasee amma fiilmitti fiilmiin isaa kan ija addunyaa saba isaa keessatti argamu. Fiilmii akka inumaayyuu darbee fiilmii Shoja di keroko mergangali komoko addunyaa baay'ee of keessatti qabachuudhaan aktoroota fiilmii yookaan immootu taattota fiilmii addunyaa irratti bebbeekamoo fi akkasumas immootu dinqisiifatoo ta'an baay'ee faanas dalagee jira. Weellisaa Jafar Yuusuf nama haqaati jechuun immootu nama Oromoof dhaabbateedha. Ofiif jiraatu osoo hin taane namoonni baay'een isa gananii akkasumas immoo hiriyyaan bobaa isaa ture isa ganee egaa gara qabsoo Oromootirra gara garatti jijjiirrachuudhaan lafaan kaareedhaan qabsoo Oromoo jijjiiratus garuu weellisaa Jafar Yuusuf citteen isaa cichoominaan qabsoo Oromoo irratti of rarraasee hambise. Weellisaa Jafar Yuusuf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyootti kan hidhamee jiru yoo ta'u reebichi isa irratti raawwatame ol jedhee dubbachuullee hin danda'u jechuun hiriyyaan isaa nuuf hime. Egaa ol jedhee dubbachuun danda'u hiraarfamee mankaraaree harkisaa cabeera kan jedhutu dhagame. Weellisaa Jafar Yuusuf weelleewwan warraaqsa Oromoo adda addaa hojjechuun kan beekamu yoo ta'u jijjiirama bara 2018 booda qabsaa'ota gara Oromiyaatti deebi'anii keessatti argama. Weellisaan kun erga gara biyyatti deebi'ee marsaa 5 oliif kan hidhame yoo ta'u ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda marsaa lammaffaaf hidhamuusaa hiriyyaasaa kanarraa qulqulleeffachuu qofa osoo hin taane nulleen mootu waan ija keenya yookaan immoo gurra keenya dhageenyees beeknudha. Akka hiriyaansaa kun jedhutti Jafar Yuusuf yeroo ammaa kana reebichi poolisii humna addaa Oromiyaatiin irratti raawwatameen miidhama hedduuf saaxilamee jira. Miilli isaa caboodhaan ol jedhee dhaabbachuu kan hin dandeenye yoo ta'u waldhaansa argachuufillee hayyama dhabe. Namoonni Jafar dubbisuuf dhaqan keessa namni 7 ol Buraayyootti hidhamanii jiru. Egaa mootu qabsaayaa fi egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya nagaan keenya ammallee bakka isin jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Egaa qophii keenyaarraa kanumaan goolamna. Isa itti aanu mootu kan yeroo biraatiin walitti deebinee wal arginu ta'a. Hammasittuu nagaan nuuf tura. Qopheessee kan isin gurraan gahaa ture an Guutaa Nashaati. Akkasumas immootu milkooshoo karaa fooddaa ODM yookaan immootu Oromoo Diyaaspooraa miidiyaatiin nu hordofaa jechuun dhaamsa keenya dhaammacha gargar baana. Abbootiin keenya falmanii darban qabsoo cimaa lubbuudhaan kan wareegaman seenaatu nuuf hima. Akka isaaniitti falman laafotaa ijoollee Jimmaa kaayyoo isaanii galmaan keenya kottaan beekamaa. Anaanatti tolee jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu. Mata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uu fi qabaara koof xiqqoo arge. Anaanatti tolee jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu. Mata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uu fi qabaara koof xiqqoo arge. Qabsaa'uu fi qabaara koo hunda arge. Shoja di keroko
kee mirmirsi daannoo diinaa cabsii gumaa gootaa baasi ka'ee lammii koo abbaa mirgaa ta'e qomootoo shoo jedhi qeerroo koot mirgaan galii qomoo koot eeboo kee mirmirsi daannoo diinaa cabsii gumaa gootaa baasi ka'ee lammii koo abbaa mirgaa ta'e qomoo koot